turaan affeerraa keenya qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elamooti. Ayyee Daanaa Ajajaa Olaanaa Aabaa Oboo Jaalgammachuu Abbooyyee affeerraa keenya kabajanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddoo galatoomaa bagana gaannuftan. Jenne Jaal Daandii fayyaa ta'e. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya har'aatiin itti aanaa ajajaa olaanaa Aabaa Oboo Jaalgammachuu Abbooyyee dhimmoota adda addaa kan dhaaba Aabaa Oboo akkasumas haala qabsoon irra jirtu waan Oromiyaa keessa deemaa jiruu fi akka waliigalaatti qabsoo Oromoo fakkaatu ilaalchisuudhaan yaada nuuf qooduuf toora irratti argamanii jiru. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elamooti. Ayyee Daanaa Ajajaa Olaanaa Aabaa Oboo Jaalgammachuu Abbooyyee affeerraa keenya kabajanii nuuf dhiyaachuu keessaniif guddoo galatoomaa bagana gaannuftan. Jenne Jaal Daandii fayyaa ta'e. Atillee magaa egaa haala kanarratti waamicha nu gootee waliin haasa'uudhaaf piroogiraama kana qabatteef fayyaa ta'e. Ayyee egaa guddoo galatoomaa irra deebiidhaan isiniin jecha gara gaaffii keenya jalqabaatti dabarraa. Egaa marsaa lama armaan dura haala dhaabichirra jiru akkaataa inni itti socho'aa turee fi taliigama isaa irratti dhiyaachuudhaan yaada keessan nuuf qoodanii turtan. Ammas dhimmuma egaa qabsoon kun aga jirtutti waan qabsoo kanaa uummanni beekuu qabaa. Kanaafuu waan waliigalaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Aabaa Oboon dhiyeenya kana akka waliigalaatti maalirra ture, afurri hooggantoota isaa ni badee kan jedhantu jira hawaasa keessaa. Kanaaf haala waliigalaan maal hojjechaa turtan, maal keessa jirtu Jaalgammachuu? Daandii fayyaa ta'e dhiifama ga'a. Egaa gaaffiin kee maal hojjechaa jirtu, haalli hooggan waliigalaa kun maal fakkaataa naan jette. Egaa hojii qabsoo walumaa galatti dirree irratti wanta hojjetamaa jiru. Egaa namni kamiyyuu cuftuyyuu kan dirree irratti arguu odeeffannoon hojii qabsoo hojjetamaa jiru cuftuyyuu guyyaa guyyaatti kan nama dhaqqabu. Egaa akkumatu jettee dhiyeenya kana immoo akkuma kanaan dura waliin haasa'aa turretti interviiyuu goota irratti egaa waan tokko gadhaabnee jirraa. Sirnaa fi tartiiba caasaa dhaabaa akkuma heerrii fi sagantaa siyaasaa keenyaa hojii qabsoo kanatti fufuudhaaf inni caasaalee laf keeyyate sanarratti hundoofne caasaa tokko gadhaabbachuu kennaa fi karaa qajeelaatti wanta kaleessa daddarbame sanarratti gamaagam goone hir'inoota jiran egaa garreen boodatti gama caasaa waloodhaa hooggansa waloo kennuu akkuma heeraatitti deebine. Akkuma irraa baaneen ammoo atis interviiyuu gootee turte. Egaa yeroo sanaatirraa kaasee hojiileen hojjetaman kan jedhu walumaa galatti muddee 28 kaasee hanga sadaasa 6 kaleessa kan dhalaate jechuudha. Walgahii sadaasa 28 aga muddee 26 jechuu keessanii Jaalgame. Sadaasa 28 hanga muddee 6tti walgahii koree walgahii gumii sabaadhaa yeroodhaa inni laf keeyyanne sun taa'aa ture jechuudha. Walumaa galatti guyyaa 9 hojii qabsoodhaa kan keessa dabarree walumaa galatti qabsoo kana keessatti jechuun bara 2018 irraa jalqabne hanga guyyaa teessumni kun taa'utti waan keessa dabramee fi haalota jiran hojii hojjetaman rakkoota adda addaadha kan jedhu gabaasaa isaa waliigalaa walitti dhiyeessuudhaan gamaaggamuu haalleen adda addaa kan naannoo keenyaa kan addunyaa kan impaayerittiidha haala uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana keessa jiru walumaa galatti egaa bultii 9 gamaaggamnee hojii akkasiitirra turree jechuudha. Hojii kana keessatti egaa qabsoon keenyaa maan keessa dabree
yeroo jalqabaa hooggansa malee hoogganni galee hoogganni murtaa'aan tokko qofti hafe waan yeroo sanarraa jalqabee hanga naatitti tokko tokko kaasudhaan hirrinoota jiran rakkoolee jiran akkaataan hojiin kun itti hojjetame hirrinoota hojii kana keessa ture haala ummati keenya keessa qabsoo kana gaggeessuun keessatti ummati keenya ittiin ilaalaa ture akkasumas qabsoo kana keessatti jaallan dirreelee yookaan zooniilee adda addaa keessatti ummata keessatti qabsoo kana yeroo ganna jahaaf gaggeessaa turan kana keessatti hojiin hojjetame rakkinoota adda addaa akkasumas ammoo haala diinaa akkasumas haalli hawaasa keenya keessa jiru akkuma duratti siin jedhe kanatti tartiibaan gamaaggamuudhaan egaa bakka ammarra jirrurraa gar fuulduraatitti maanti ta'uu qaba rakkinoota jiran sanaafoo furmaati isaa maal hirrinni keenya ka ture kam laaffinni gama cufaanuu jiru miseensa waraanaa tokkorraa kaasee hanga hoogganaatitti tutture mul'ate isaan kan cufaayyuu laaluudhaan bakka ammarra jirurraa furmaata gar fuulduraatitti jijjiirraa isaa xumura gara fuulduraatitti nu deemsisu haalleen dadhalatan kana cufa isaatiif maddoonni rakkootis keessa akka ta'an waan cufa egaa tokko tokkodhaan akka hooggansaatti waloodhaan namuu tokkummaa isaatiin waan argeef waan mul'ate waan gabaasa irratti dhiyaate kanneen kana fakkaatan waan nama dhiyeenya kanattis qabsoo kanaa moonaa qabsoo keessatti tatta'ame waan maddoota isaatii fi cufaa tokko tokkoon laaluudhaan egeree Oromootiif wanta babbareedaa laf kaa'uudhaan gama saba keenyatiinis gama waraana bilisummaa Oromootiinis gama hawaasa keenyaa walumaa galaan akkasumas ammoo haalli diinni keenya yeroo ammaa kanatti uummata keenya irratti raawwataa jiruu fi burjaa jireenya adda addaa inni gaggeessaa jiru kan inni keessa jiru isa kana cufaaf falaaf maata jedhamee walumaa galatti guyyoota dabran kana hojii kana fakkaaturra turree siin jechuu barbaada daandii waan keessaa qulqulleeffattoo qabaatte malee. Guddoo galatoomaa egaa haala waliigalaatiin ka guyyaa jimaata irratti guyyaa 9ffaatiif xumurame kanaan dhimmoota garaagaraa kaastanii akka mari'attanii gamaaggamtanii murtoolee garaagaraa qabsoof fuutu yookiin qabsoof baastuu irratti murtoo taasisuudhaan akka xumurattan milkiin xumurattan nuu kaastanii egaa yeroo dheeraadha kuni yeroo masin egaa guyyaa 9f waltajjii yookiin immoo gumii sabaa kana taa'aa turtanii wanti impaayera Itoophiyaa keessatti deddeemaa tureef mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti wal qabatee kaa'aa ture ajajaa waraana bilisummaa Oromootu gale jedhamee bilisiginnaan gama isaatii fi namoota isaatiitiin afarsaa ture. Kanaan wal qabatee yeroo itti bakkoota garaagaraatti burjaajii uumuudhaaf bilisiginnaan deemu argamaa ture. Kanaan woboon gale jedhame kun eenyu? Sanyiin ajajaa keessanii jechuun bilisiginnaan amma akka ajajaa olaanaa wobootu gale jedhee yeroo dubbatu fa'aa dhagaa turre kun uummata keessa hin beekne burjaajessuu keessatti gahee qabaachuu danda'a waan ta'eef sanyiin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ture akka waliigalaatti bilisiginnaan maal taphachaa jirti dhimma kanaanii akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo waliin wal bira qabaati waan kanaan wal qabatee kaastannuu kaasaa maaf jennaan yeroo darbessi dhimmoota kanaan wal qabatu gaaffiif deebii goonee yaada nuuf qooddan qabdu ammoo uummati kun irra deebiidhaan waa dhaga'uu qabaaf isinii kaafne akka hooggana hojii waliigalaa taana hooggana hojii waliigalaatti maal jechuu dandeessu dhimma kanarratti. Egaa jaalladhi wanti ati naan jettaa jijjiirtu yookaan miidiyaa irratti kakkaa'amee jettee naa kakaasaa turte kun kan keenya kana ta'aa jira jedhamu kan walumaa gala egaa jalqaba sanyiin eenyu kan jedhu akkuma kanaan dura ibsetti egaa sanyiin haalota adda addaatiin akka waraana bilisummaa Oromootirraa bahe bilisummaa abaawoboon akka hin beekne abaawoboon akka seeraa fi heera ittiin bulu hin qabne jedhee wanta hedduu haasa'aa ture. Egaa kanaan duralleen kaaseen ture. Waraana abaawoboo keessaa
bahee akka turedha. Akkas ture. Walumaa galatti dhimmi isaa akkuma gaafa sana kaasetti ajajaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddugalaa osoo hin taane qaama koree jira hojjechiisu keessa akkuma tureen achiin boodatti egaa immoo tarkaanfilee jedhaa ture san cufatti seene. Eegasii asii gaa uummati keenyas akkasumas nami kamiyyuu wanta dhiyeenya kana tatta'aa turerraa waan guddaa hubateedhaan abdadha. Maantu kaleessa ture? Maali rakkoon qabsoo Oromoo keessattiyyuu waraana bilisummaa Oromoo keessatti ture ka jedhu anaaf nami kamiyyuu waan achirraa arge natti fakkaata. Wanta simannaa isaati irratti jedhamee Biraanuu Juulaa faanti kaasaa turan walumaa gala deebii saba kanaatiif ta'a jedheen irreega. Egaa qabsoo kana dhabamsiisuudhaaf warroon PP'n dura turan abbootiin PP'tis waanuma hedduu godhaa turte. Burjaajee akkasiidha yeroo hedduutti uumaa turte. Egaa akka isaan barbaadan sana osoo hin taane waanuma yeroodhaaf uummatuma kana yookaan uummata ilmaan isaa qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegama baasaa jiru kana burjaajii kaayuu abdii kutachiisuu kan godhaa turan isaanis ammoo sanuma godhaa jiran. Egaa warri kaleessa qabsaa'otaan aangootti dhufe waan kaleessa wareegami ulfaataan itti ba'e sana gar dabarsanii warra wareegama baasee isaanu bakka kanaan ga'e sana akeeka isaanii sana fashalsuu yookaan seenaa taasifnee hambifnaa jedhee sabboonummaa Oromootiif balleessinaa jedhanii harka lafa jalaatiin wanneen xixiqqaa agarsiisuudhaan uummata kana burjaajessaa turanii. Sababa kanaafis wareegama ulfaataa uummati keenya keessattiyyuu ganna jaan kan dabre wareegama ulfaataa baase. Ganna 30 TPLF irra ganna jahan warri maqaa Oromootiin impaara tanatti dhufan Oromoo irratti raawwatan hamma Minilikiiniyyuu kan waliin ginnee jechuudha. Kun cufti ta'ame kan cufta godhanii garuu waraana bilisummaa Oromoodhaa balleessuus hin dandeenye, dhabamsiisuus hin dandeenye, torbaan tokkos qabatan, ji'a lamas qabatan, bultii hedduu qaqqabataatii ganna jaha teessisanii. Egaa kana keessatti wanta isaan akka waraana bilisummaa Oromoo lolanii hin injifanne hubatan qawwee callaan osoo hin taane diigumsatti bobba'anii yeroo dheeraadhaaf waraana bilisummaa Oromoo keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maandhee isaanii galchanii hanga inni rifeensa baasuutti haga inni rifeensa guddifatee maan jedhanii raastaa kana godhatuutti taasisaatii carraa amma sanyiin faanti godhan sanatti warroota sanatti dabalatanii galchanii waan agangoo kun galeedhanii egaa tapha siyaasaa qumaaruma saba kana ittiin burjaajessuuf fakkeessaa adda addaatiin Oromoon aangoorra jira jechuun deebiiti ammoo isaanuu aangoo kanatti kan fide jijjiiramoota kanaayyuu kan itti fide sana balleessuudhaaf Oromiyaayyuu itti aggaammataa jiran Oromiyaa balleessuudhaaf sabboonummaa balleessuudhaaf Oromiyaa diiguu qabna jedhanii harka lafa jalaatiin itti hojjetaa jiran Oromiyaayyuu naannootti naannoo gara lixaa naannoo tokko Arsii Baalee naannoo tokko kibba kan ammoo naannoo tokko godhanii sabboonummaa Oromootu dhabamsiisuudhaaf harka lafa jalaatiin yeroo irratti hojjetaa jiran kana keessatti egaa tarkaanfilee akkasii warreen fudhatan baay'eetti kan nama saalfachiisu. Waan gaarii tokko kanan siimu jechuun qabatamaan kanan sitti agarsiisuu danda'u jaaldaantii dhiyeenya kana naannuma nan jiru Gujii lixaa kanatti nam 77tu galee jedhanii miidiyaa kanarratti afarsaa turanii jechuudha. Nam 77 suni keessaan nama 5 warra mataa rifeensa qaban nam 5 qofatu waraana bilisummaa Oromoodha kan maqaa dhaattu garuu kan murtii isaan waraana bilisummaa Oromootitti galchanii rifeensa guddifattee yakka adda addaa uummata irratti dhokattee raawwataa turte naamusa agartee waraanni bilisummaa Oromoodhaa ittiin hin beekne kan uummata ittiin hiraasan godhaa turte waraanni bilisummaa Oromoodhaa boodarra tarkaanfii irratti
fudhatee sirreessuudhaaf hoggaa jedhutti namni 5 kaatee galte. Nama 5 duratti garsiisanii warra kanaan dura yeroo dheeraadhaaf dargaggoota mana hidhaa keessa tursiisaa turan. Takkaan takkee agartee waraana bilisummaa Oromootti galtee kaayyoo aminummaa yookaan murannoo dhabdee akkanumatti ayyaan laallattoo tokko takkaan takkeedhaan keessaa babbattee turte fa'aa waliin galtee nam 77 gootee miidiyaa kanarratti oofaa turte jechuudha. Ammas bakkoota adda addaatitti waan kan dalagaa jirti. Ammoo gara Shawaa Lixaa kana keessa Jiddugala keessa Shawaa Lixaatitti sanyii faan keessa turan san keessaa namoota akkasii dubbatte. Ammallee namoota adda addaa wayaa yuunifoorma reenjariidha itti gootee baay'iftee bifa sanaatitti dhiyeessuun barbaaddeef haala amma keessa jirtu uummata kana burjaajessuudhaaf rakkina guddoo gara diinagdeetinis gara cufaanuu gama lolaatinis impaarettiin lolumaan kan marfamte taatee jirtu kana keessatti haala jiru kana jijjiiruudhaaf ajandaa godhatanii waan agartee mudhatan qabne. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan ba'eef qaba, kaayyoodha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kaarra jiru kun itti fufa Elamoo Qilxuu fa'aa imaanaa warra Irbuu Shinnigaatitti wareegamee baatee kaayyichi sun akka hin cabneef, kaayyi sun akka hin maseenneef, warri seenaa tolchinaa jedhan sun akka isaan hin milkoofnetti wareegama ulfaataa saba kana waliin ganna guutuu baasaa turedha. Kan dhuunfaaf ba'e miti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoodhaaf ba'e. Mirga hiree murteeffannoo gaaffii Oromoodhaaf bara dheeraa kan humnaan itti fe'amee uummati kun yeroo adda addaatitti wareegama itti baasaa ture. ABO'n ganna 50 duratti kaayyoo garagaratti facaate san walitti fidee kaayyicha kana utubee akka inni duratti tarkaanfatee gaaffiin isaa cicitaa dhufee wareegama itti baasaa sudheftuun gaaddisa tokko jalatti akka inni xumura argatuuf qabsoo hidhannootii fi qabsoo siyaasaa dippiloomaasii cufaayyuu walitti qabee gaggeessaa jiru malee kan namaaf gaggeessu miti, kan dhimma dhuunfaatii miti. Agartee rakkoon nagaan Oromoodhaaf kan dhufuu danda'u yoo gaaffiin isaa ilmaan isaa itti qaroof hayyuu goota akkam bara dheeraa itti baasaa ture. Laal warra nan maqaa siidhee ka akka Elamoo fa'aa, ka akka Baaroo Tumsaa fa'aa, ka akka Magarsaa Barii fa'aa, Gadaa Gammadaa fa'aa, warroota akkasii ka akka Guutamaa Hawaas fa'aa, warra hedduun kanaan dura warri har'aa kun imaanaa isaanii fuudhee itti fufaa jiru kun dhimma dhuunfaa isaanii jireenya qaalii warra jijjiraachaa jiran, warra barataa turan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa fudhattee biyya alaatitti jiraachuu danda'u. Elamoon biyya alaatitti nama akkam akka ture saba isaatiif jedhee wareegama kana baase. Warreen kaleessa wareegama kaayyoo saba kanaa bakkaan ga'uudhaaf jedhanii akkasitti jedhan sun dhimma dhuunfaa isaaniitu kan itti deemanii miti, kan irra jiraniyyuu wareegama baasaniiti. Saba kanaaf gaaffii saba kanaa, cunqursaa saba kanaa, abbaa biyyummaa inni dhabe kana sirna isaa kan ittiin beekame addunyaatti illee keessa hubachiise kan bade suni lafa isaa kan namni dhaale suni isa san deebisuudhaaf malee waa'ee nam tokkoo kan dhimma akkasiitii fi miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan ba'e isa kana kaayyeeffatee ba'e. Namaa fi miti kan ba'e, saba kanaaf ba'e. Sabi kun ilmaan isaa, ijoollee isaa dhiiraa dhalaadhaan itti gabbare lafa kanatti. Bifa akka xiqqaatti yookaan akka salphaatti rakkoon isaadha. Bifa sanaan taa'ee xumuramu osoo ta'uutii miti. Agarte nuti akka waraana bilisummaa Oromootitti nagaa fedhii hawwii nagaadhaaf qabnu agarsiisaa turre. Xumura nagaa fiduu danda'u kan gaaffii saba kanaa bifa nagaatiin ittiin xumuramuu qabu araara walii galtee iggitaawaa qabu, iggitii kan gaaffii saba sanaa bakkaan ga'uu dandeettu osoo ittiin bu'amiin kan iggitii qabutu barbaanneet akka sanaatitti jennee malee amma akka isaan jedhan sana nagaa barbaanne maalii jedhan sanaaniiti. Sun ka dhuunfaa barbaadan malee ka saba sanaatii miti jechuudha. Kaleessalleen wayyaanee waliin gaafa Finfinneetti galame walii galteen godhameen jira. Iggitaa waan turre
abbaan barbaade agarsi jalatti si galchee achiin booda si ukkaamsa sanarraa ka'ame 2018 illee kan hoogganoonni dhaaba kanaadhaa galee iggitaawaa araara iggitaawaa hin taane kan kaayyicha maseensu kan kaayyicha dhabamsiisu dhaaba sanuu seenaa tochisiisu seenaa tochinaa isaan jedhanii harka lafa jalaatiin yookaan hojiitti seenaan sanatti waliigaltee akkasii tureedhaaf deebinee wareegama agarsi ga'usan akka waraana bilisummaa Oromoottis baafne akka ummati Oromoo keessattiyyuu gannoota 5 dabre naannolee Wallaggaa Gujii amma immoo Giddugala keessatti Arsii keessatti har'a inni baasaa jiru laal inni kun cuftuyyuu karaa nagaa qajeelaa fi iggitaawaa ta'ee mirga saba isaa ittiin deebisan amansiisaa ta'uu dhabuurraa kan ka'e deebinee wareegama kana cufa akka baafnu nu godhe kaleessas nuti akka inni kana deebi'ee hin baafneef waliigaltee iggitaa godhamuu qabaa jenna. Amma ummati keenyas haa ta'u addunyaanarra eenyutu nagaa jibbee eenyu nami nagaa hin feene kan jedhu sun anaafarra nama hubatuuf diidaa jechuudha. Maaliif bifa akka kanaatti bifa amma dheena kan agartu kanaaf barbaada. Inni kun ammoo wareegama kalee bahee fi kaayyicha itti fufiinsaan nuti irraa fuune sanaaf iggitii kan ta'uu miti kan dhuunfaadhaati yoo ta'een alatti inni kana jechuun kan sanarraa hin baranne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaltu ta'amee diraamaan deemame kana sabii keenyas hawaasi keenya walumaa galatti akka afarfamaa jiru kana osoo hin taane taatuma achi keessatti ta'amaa jiru sun maaliif wanni kun godhamuuf barbaachise ka jedhu sana gadi fageenyaan laaluu qabaa. Kun taphaa Oromoo tuffachuudha. Tuffiidha kun. Saba kan tuffiidha. Wanni kaleessa itti godhamaa ture wareegama gasga'u sun itti salphisuudha. Nu dhuunfaa keenyaa fi miti. Namni waraanni bilisummaa Oromoodhaa goleelee amma zoonilee 8 keessa jiru kun fedhii dhuunfaa mataa isaatii fi miti. Waan uummata kanarratti godhamaa jiru sun akka hanqatuu fi akeeka kaleessa wareegama ulfaataan itti bahe sun Oromoon abbaa biyyummaa isaa sana Oromoon sirna isaa kan isa kabachiise sun gartee kabeebsaan kan deemu sun dhugaadhaan akka dhaabbatu abbaan biyyummaa isaa akka ta'u warri har'a maqaa Oromootiin askaami kun namni kun cuttu gaafa chaartaraatirraa kaaftee hagammaatti dhugaa laal kabeebsaa dargiilleen lafaan kennee jedhee kabeebsaa xiqqoo tokko godhee kaayicha san dhabamsiisuudhaa barbaade TPLF dhuftee jennaan ammoo afaaniin haa dubbata jettee hanga tokko wayyaa dargiitirra wayyaa laf keette xumuratti kaayicha kana balleessuudhaaf ammoo kan ta'uu danda'u kabeebsaa fakkeessaa Oromoota aangoorra jiraa jedhu san lafa kaa'umaa san godhame. Isa sanatu raawwatamuutti jira jechuudha. Isa sanaa jechuudha. Wanti godhamaa jiru kun yoo Oromoo ta'e yakka agas geettu san saba kanarratti raawwatu ture. Qabeenya irraa balleessee oobruu isaa baangaan ciree ibiddatti qabsiisee badii agas ga'u san kan eenyuun Minilik godhaa ture san Oromoodhaa jedhamee taate kan cufan godhu ture. Waan qajeelladhaan karaa qajeelladhaan saba kanaaf deebiin isaa deebi'uu mala. Kan isaan godhaa jiran ammoo kabeebsaa kana jalatti sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf dhoksaadhaan deemamaa jira. Isa kanaa jechuudha. Wanti ammaan tanatti har'a isaan kaasan kun dheena kanatti gannoota 6 kana kan uummata kanarratti raawwatamaa ture. Adeemsa keessatti bahaatii dhufe. Uummati kunis deebi'ee agartee ba'aan itti ulfaatte, yakki itti ulfaatte yeroo gabaabduu dhiyoo tokko keessatti hiriira bahisan keessatti yakkoota isarratti deemaa jira san uummati kun afaan tokkoon Oromiyaa guutuu keessatti bahee mallattoo argan. Mallattoo uummati kun akkasitti waan godhamaa jiru kana argee nutti fincilaa laata jedhanii amma uummata kana afaan faajjii uumuudhaaf diraamaa raawwatame malee kan eenyulleen bakka bu'uu miti siin jedha jaaldaantii dhiifamallee yeroo dhibbaa walitti deebinaa malee. Rakkoon hin jiru ayyee. Waan qabxii kana keessaa osoo hin baane Shimallis Abdiisaa yeroo tokko naqamtee deemee achitti waraana bilisummaa Oromoof jecha akka faannoo loluu
hanqatan yookiin immoo dadhaban kaasee ture. Egaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ABO keessaa kaba'ee Sanyii Nagaasaa immoo ajjechaa darraatti raawwatee waraana bilisummaa Oromoo faannoo wal ta'etu tapha siyaasaa yookiin bu'aa siyaasaa barbaachaaf godhe ka jedhutu jira. Waraana bilisummaa Oromoo ABO'dhaaf dantaan uummata Oromoo haga eessaatti faannoo waliinis immoo walitti hidhatiinsa inni qabu maali? Namni kunis maaliif kana jechuu barbaade ka jedhu gabaabsaatiin ukaasaa keessaa baane. Dassaa Jaaldaandii. Egaa namni silaattuu gadhoome waan hambifatu hin qabu. Dhimma darraattis sanyii waan irraa beekuu hin qabu. Dhimma darraa keessatti wanta irraa beekuu hin qabu. Yoo akkam guddatte naannoo nyaamarfaa oo beekeen alatti maantu bakka sanatti ta'ee waan irraa beekuu hin qabu jechuudha. Kunuyyuu mallattoon nama agarsiisu. Egaa maal barbaade? Kanaafuu wanta saba bakka bu'anii osoo hin taane wooma agartee nyaapharraa adda hin taane yookaan nyaaphummaa agarsiisu tokko ani kanatti mul'atu nyaaphummaan kana caale hin jiru. Kana caale hin jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa darraan waan inni beekuu hin qabu. Waan irraa beekuu hin qabu. Amma waan darraan ammaa sammuu barbaadu garuu agartee waan garaagarummaa Shimallis irraa addaanatti mul'anne jechuudha. Afaan Shimallis sun jedhee malee waan dhibiidhaas hin jechuun na dhibaa jechuudha. Wallaggattis ta'u darraattis ta'u mootummaan warra isaan fakkaatu uume maqaa adda addaatiin uummata kanarratti yakka akkasiisan dalagsiisaa ture. Na miidhachiisaa ture isaanu. Waraana bilisummaa Oromooti irratti agartee